dubartii fuudhuun akkuma ilaalanii miti. Ani sumafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani sumafa malee. Ani maqaan kiyyaa Anwaarin jedhama. Kanan dhaladheetti guddadhee magaalaa Adaamaa keessatti yeroo ta'u barnoota kiyyaas keejiidhaa hanga kutaa 12tti magaalaa Adaamaa haadhaaf abbaa koo biratti baradheen ergan xumuree booda Yuunivarsiitii Bahar Daar Dipaartimentii Infoormeeshin Teekinooloojiitiin waggaa 4 baradheen eebbifameen gara maatii kootti deebi'ee. Sanaan booddee abbaan koo hiriyoota isaa biraa hojii naaf barbaadee nagalchee hojjechuu eegaleen haa ta'uutii garuu maallaqni baatiidhaan naaf kanfalamu kan ani barbaadu kan na gahu waan hin taaneef baatii 4 qofa hojjedheen haadhaaf abbaa kootiin hojii dhuunfaa na jalqabsiisaa malee qacarameen hojjechuun barbaadu. Miindaa kiyya kana otoon nyaatiin otoon dhugiin waggaa 5 otoo walitti hin qabadhee 300 illee naaf guutuu waan hin dandeenyeef lamuu lammataa namaaf qacarameen hojii hojjechuun barbaadu jedheen isaan didee. Maatiin kiyya qabeenya giddu galeessa qabu. Abbaan koo yeroo gaarii lafa bitee magaalaa Adaamaa keessa bakka hedduu qaba. Sanaaf lafa qabu keessaa bakka tokko qarshii 500 naaf gurguree konkolaataa nama 15 fedhachuu dandeessu naaf bitee kunoo kanaan tasgabbaa'ii of jiraachisii. Kanaan olitti maatiin kee kan siif goonuu dandeenyu hin jiru naaf jedhee naaf kenne. Anis gammadeen yeroof konkolaachisaatti qacareen erga hojjechiisee booda ofii kiyya eeyyama konkolaachisummaa baafadheen gara maallaqni jirutti konkolaachiseen mataa kiyya of danda'een jiraachuun eegalee. Waggaa 2 bifa kanaan ergan turee booda abbaan koo guyyaa tokko naaf bilbilee koostu dhimma tokkoof sin barbaadaa jedhee na gaafata. Guyyaansaa guyyaa Juma'aa anaa fi uummanni musliimaa na fakkaatan guyyaatti boqotan qulqullaa'anii mana sagadaa bakka itti deemanidha. Anis tole jedheen hiriyoota koo waliin hin oolu jedheen abbaa kiyya biran deeme. Amma umriin kee waggaa 25dha. Ani haadha keedhaan kanan fuudhee yeroo waggaan koo 21 ta'edha. Umrii 25tti si'ii fi obboleessa kee godhadheera. Ati garuu kunoo ammayyuu baatee kan galtu qofaa keedha. Ilmi abbaa caala jennaan abbaa gadi taatee har'a bor otoo hin jedhiin jaarsa qabadhee mana eenyu akkan deemu intala obbo eenyu waliin niikaa akkan sii fidhu natti himi. Ilmi dhiiraa bakkee barraan namaafis rabbiifis hin ta'u jedhee na gorsee. Dhugaa dubbachuuf yeroo sana maallaqni na harka waan tureef dubartii ishee kam waliin akkan jiru sirriitti hin beeku. Kunis sunis yoon waame ana bira dhufti. Jaalala kan jedhamu kanan beeku yeroon barnoota kutaa 11ffaa baradhu qofa ture. Mucayyoon sun utuma ani baradhu heerumte. Sanaan booddee jaalala mitii jaanuu anaan qabeen beeku. Ani sumafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani sumafa malee. Yuunivarsiitii yeroon seene hiriyoonni koo hedduun isaanii ijoollee magaalaa Finfinneedha. Dhiiras ta'u dhalaa maallaqni abbaa galee fiitu nu fudhatee mana dhugaatii, mana jimaa fi mana shiishaa oola. Jireenya fokkisaan jiraadha. Haa ta'uutii garuu gorsa abbaa koo waan hin dhagahuuf yeroo gabaabaa keessatti murteeffadheen siifan hima jedheen abbaa koo waadaa galee biraa deeme. Sanaan booddee dubartoota na waliin jiranii keessaa heerumuudhaaf qophii kan ta'e barbaaduun eegalee. Yeroos natti hin fudhanne. Guyyaama abbaan koo na gaafate galgalasaa mucayyoon lammata irratti bilbilee fi kanaan booddee anatti heerumuu akka barbaaddu fedhii guddaas akkanaaf qabdu natti himte. Dippiloomaadhaan kolleejjii irraa barnoota akkaawuntiingiin eebbifamtee biiroo mootummaa keessa hojjetti. Miindaan ishees baay'ee xiqqoodha. Haa ta'uutii garuu maatiin ishee maatii sooressaati. Miindaa sanaaf kan hojjechaa
jiraattu otoo hin taane oolanii galuuf hanga maatiin ishee haala gaarii mijeessanii fi itti bashannanuumaaf hojii mootummaa hojjetti. Kanaan ishee waliin walii gallee anis keessi kiyya ishii fudhachuusaa erga mirkaneeffadhee booda torbee lamatti abbaa koodhaan intala obbo Abaluu waliin jiraa yoo naaf jaallattan ni kanaafidhaa jedheen gaafadheeni. Guyyaa kana abbaan koo na eebbisee anoo biyyaa kan baatu orma kan nuti hin beeknetti dabalamta jedheen yaaddeen ture. Edaa ati namaaf shaaladhaayi jedhee natti dubbate. Abbaan koo fi abbaan ishee dhimma oromummaatti baatii lamaaf mana hidhaa tokko keessa bara mootummaa Mallas waliin hidhamanii turanii. Haati koof haati ishee dabareedhaan nyaata mana hidhaa geessuufii ture. Baay'ee wal jaallatu. Hiriyyummaa otoo hin taane obbolummaatu isaan ibsa. Dhimmi jaarsummaa niikaa hidhuu xaxaa cinqii hedduu kan of keessaa qabu otoo hin taane baay'ee laaffatee guyyaa aruusaa yookiin immoo cidha keenyaa baasii guddaa akkana hin baasisnetti maatiin lamaan walii galanii abbaan koo na gaafatee baatii sadaffaatti ani abbaa manaa isheen haadha manaa taatee waliin jiraachuu eegalle. Bifa kanaan otoo jiraannuu maatiin ishee lafa manni xiqqoorra jiru booddee maallaqa yeroo walitti qabattan irratti ijaarradhaa jedhanii kennaniifi tole jennee gammannee jireenya keenya jiraachuu eegalle. Ani konkolaataa isheen lafa qabdi. Lafti ishii kaartaa kan qabu manni xiqqoon kan irratti ijaarame jalqaba waliin jiraachuu kan eegaleef qabeenya guddaadha. Bifa kanaan erga jiraachuu eegallee anis jabaadhee hojjedheen maallaqan waggaa 2 hojjedhee aruusarraa naaf hafe mana keessa meeshaa barbaachisan babbareedoo mana kan miidhagsan biteen mana guute. Maatiin koos maatiin ishees nu eebbisanii guyyaa boqonnaa isaanii dhufanii mana keenyatti haasa'u. Kanaan otoo jirruu haadha manaa koodhaan hojii dhaabii maallaqni siif kanfalamu xiqqoo waan na ta'eef lafa maatiin keessiif kennan gurgurree waa ta'e siif bannaa jedheen gaafadheeni. Haa ta'uutii garuu isheen hojii nan dhaabaa anumtuu nuffeeraa. Haa ta'uutii garuu lafa maatii koo hin gurguruu dhala koottuu nan dabarsaa jettee na diddee. Mana erga taa'uu eegaltee booda ajajni natti baay'ate. Yeroo sanatti guddaa yoon hojjedhe guyyaatti baasiif galiin ala qarshii 700 hanga 800tti manatti qabadheen galaa. Haa ta'uutii garuu haati manaan kiyya baasii guyyaadhaan na gaafattu sana kan caaludha. Waggaa tokko baatii 3 waliin jiraadheen akkaawuntii kiyyarra homaa tokkoyyuu kuufachuun dadhabe. Ani sumaafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii. Ani sumaafa malee. Namni ati sooressadha konkolaataa maatiin keessiif kennaniin jiraattanaan jedha. Ani garuu haati manaan kiyya kana biti sana godhi kan naan jettuun guyyaadhaa guyyaatti torbeedhaa gara torbeetti waan hin kaawwan dhabe. Kanaan otoo hin jiru konkolaataan koo konkolaataa namaa waliin moojoodhaa gara magaalaa Adaamaatti deebi'aan otoo hin jiru walitti buutee na jalaa galagalte. Lubbuu koo rabbitu na oolche. Harka koo bitaan uummata hambisuuf jedheen garan galagaleen xiqqoo nan rukutame malee nan du'a kanan se'e kadhannaan abbaa koo gargaarsa rabbii guyyaa sana na oolche. Sanaan booddee konkolaataan koo baatii tokkoof torbee tokko mana suuphaa garaajaa erga turtee booda hangan guutummaatti fayyuuf konkolaachisuu waan hin dandeenyeef konkolaachisaatti qacareen hojjechiisuun eegale. Ofiin yoo hojjetan galii gaarii jira. Namatti yoo kennani garuu gonkumaa hanga yaadan hanga hojjetame amanamummaadhaan konkolaataarraan argatanii. Guyyaa guutuu hojjechaa oolee qarshii 200 300 natti kennaa. Konkolaachisaa guyyaa guyyaadhaan jijjiireen nan dadhabe. Dhumarratti har'a bor nan jalqaba otoo hin jedhu konkolaachisaan konkolaataa koo galagalchee keessaa bahee badee. Guutuun konkolaataa kiyyas na jalaa miidhamtee maallaqallee ofirraa waan hin qabneef abbaan koo garaaja yookiin immoo suphaanaaf galchee kallacha akkan gurguru na gaafate. Sanaan booddee anis
konkolaataa sana gatii gadi qabaadhaan hin gurguree amma baasii malee galiin na harka hin jiru mitiiree haadha manaa koo waliin nagaa wal dhowwanne meeshaa garagaraa biteen gurguraa buufachaa kassaraa jiraachaa otoo hin jiru daa'ima tokkos nuuf deessee maatii kiyyas maatii ishees anaanis gammachiiste haa ta'uutii garuu sanaan ala nagaan mana keenyaa waan boora'eef boqochuuf jedheen re'aa koo magaalaa Harar jiraatu tokkoon yeroon miskoolii siif godhu naaf bilbiliitii hojii gaariin jiraa koottu asii hojjedhu jedhii na gaafadhu amansiiseen nan dhufaa jedheen isatti hime innis rakkoo na gidduu jiru erga hubatee booda naaf bilbilee haadha manaa kootti himeen biraan deeme magaalaa Harar hiriyaa koo bira jiraachuun eegalee hojiin waan jiraateef otoo hin taane calluma jedheen boqonnaa argachuuf isa biran deeme baasii mana keessaa haati manaa koo na gaafattu guutuu nan dadhabe akka nama bultii reefu waliin jalqabe otoo hin taane biyya Ameerikaa waggaa 15 jiraatee waliin jiraachaa akka jirutti yaadde dadhabeen hiriyaa koo bira baatii tokko ergan turee booda abbaan koo maal taatee maaliif hin deebitu erga ijaaninsi argee nan bobbulee jedhe na gaafata anis abbaa kootti wanta jiru hundumaa tokko lamaan ittiin hime gonkumaa bifa kanaan hin beeku ture haalota kana dura jiran tokko lamaanitti kaaseen ergan itti himee booda innis na hubatee kanaan booddee ati nama guddaadha jireenya kee keessas galuu hin danda'u haa ta'uutii garuu waan barbaadde yoo murteeffatte ani sitti hin qabamu jalqaba fayyaa gammadaa taatee akka jiraattuun barbaada jedhee natti dubbate anis eega sanaa maallaqan qabu itti dabaleen abbaa koo wabii godheen baankiirraa maallaqa liqeeffadheen konkolaataa gara biraa bitadheen naannoo Harar keessaa Ciroo Direedawaa Haramayaa Jijjigaa keessa naanna'aa hojjechaan jira ammallee haadha manaa koo waliin gallu maallaqa sammuun koo itti amane baatiidhaan nan ergaa fi darbee mana kiraanatu kanfalaa yoo dandeesse kanaan jiraadhu yoo dhiiste immoo warra keetti galin jedheeni anaan barbaacha magaalaa Harar si'a 2 dhufteetti haa ta'uuti garuu isheen okadhe nagaa wanta naaf hin laanneef bultii kiyya nan jibbee daa'ima koo akka abbaa ta'een bira dhaabbadhee guddisuu barbaadus haa ta'uutii garuu haadha manaa koo waliin walii gallee jiraachuun gonkumaa naaf hin danda'amne mee obboloonni koo seenaa kiyya dhaggeeffattan waan garaa keessanitti yaaddan na gorsaa gaa'ela kana itti fufuun baay'ee natti ulfaata itti deebi'een dhiphachuu hin barbaadu akkan barbaaduttis jiraachuu hin danda'u murteen koo irraa fagaachuu hanga isheen waa murteeffattutti taa'ee ilaaluudha yoo ta'e ni ta'a yoo ta'uu baate immoo hin ta'u jedhama mitiiree ergan fuudhee kashlabbummaa dhaabeera ammas konkolaachisaa ta'us ani kashlabbee miti jireenyi waan baay'ee na hubachiise itti qoosanii darbanii otoo hin taane sirrataniyyuu jiraachuun baratti ulfaatu keessa jirra ana obboleessa keessan Anwaar baha biiftuu Hararraa ulfaadhaa nagaatti galatoomaa ani sumaafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii ani sumaafa malee Yoyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24 nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee xalayaa obboleessi keenya Anwaar magaalaa Hararraa nuuf erge isiniif dubbiseen hin ka'a akkasin irraa barattanii fi hubannoo cimaa ta'e tokko irraa argattan homaa shakkii tokko illee hin qabu obboleessa keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 seenaa isaa dhaggeeffattan yaada keessan komentii jalatti qoodaa fi jecha yeroo amma kana obboloonni koo hedduun viidiyoowwan garaagaraa TikTok irratti YouTube Facebook irratti maxxanfachuu ni barbaadu haa ta'uutii garuu viidiyoo edit gochuun baay'ee natti ulfaata jettanii immoo dandeettii keessaniin of shakkitu har'a appilikeeshinii isiniif qabadheen dhiyaadhee daqiiqaa 5 keessatti appilikeeshinii baay'ee salphaa viidiyoo edititti godhachuu dandeessan suuraa sirbaa fi faaruuwwan garaagaraa bakka tokkotti walitti fiduu kan danda'u viidiyoo waraabdan bakka isin hin barbaanne
barbaannetti kat gochuun kan isiniif kutu barreeffamoota garaagaraa irratti barreessuu kan dandeessan qulqullinni viidiyoo keessanillee akka dabaluuf effeektiiwwan garaagaraa bilisaan kan isin fayyachiisu liinkii isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa irratti isiniif kaa'ee waan hin jiruuf liinkii sana tuqachuun bakka daawunlood jettu tuquun buufattanii suuraa yookiin viidiyoo faarfannaawwan garaagaraa edit gootanii feesbuukii yuutiyuubii tiiktookii irratti haala salphaadhaan fedhachuu ni dandeessu. Gaaffii yoo qabaattan komentii jalatti naaf barreessaa. Ammuma daawunlood godhaatii itti fayyadamaa jechaa qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti haga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif illee guddaa galatoomaa jechaa laayik sheer gochuun illee akkana jajjabeessan kabajaan isiniin gaafadha. Akkanumallee namoonni chaallee keenyaaf haaraa taatan anaa dhufu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattu sabskiraayib gochuun maatii keenya akka taatan kabajaan isin gaafachaa seenaa jaalalaa xalayaa jireenyaa nama barsiisuu asoosama barreeffamoota garaagaraa yoo qabaattan karaa telegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu hin dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ni gammachiista shoomeedha. Seenaa gara biraatiin guyyaa boreen walitti deemnutti bakka jirtan maraan turtii gaarii isiniif haa ta'u horaa bulaa. Ani sumaafa malee osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii osoo wal beenyu wal nu wallaalchisanii.